Fartigo bangatu, mago bagada, mago bagada. Bide garbunachu, luga manyada, luga manyada. Yoo yaa shamaar kafuunee akkam jirtu hirmaatota qophii sagantaa keenya kun Gugee Tuubiiti. Gugee Tuubii subscribe gochuun hordofaa. Akkuma beekamu yeroo yerootti maskii mangeef muleer social media gubbaa irratti waa'ee jaalala isaanii karaa koomentii taayitilii irratti yookiin immoo bareedina miidhagina hawwatuun footoo suuraatiin tiiktookiitiin jaalala isaanii kan ibsachaa oolan seenaa jireenya isaanii tokko lama jennee isinitti himuuf jirra. Maarri isinis yuutuubii keenya subscribe, like, share gochuun hordoftoota keenya akka taatan kabajaan isin gaafanna. Akkuma beekamu maskii mangeen magaalaa Booranaatti kan dhalatee guddate, waleessi keenya Wallaggaatti kan dhalatee guddate Muleer West jaalalaan wal booji'uun isaanii fageenya irra ta'anii jaalalaan wal jaallachuun baay'ee kan nama ajaa'ibu ta'uusaa ni beekama. Maarriqa isinis viidiyoo kanatti aanu ilaaltanii yuutuubii keenya subscribe godhaa. Badhaadhaa anin ka jedhu hagam keessanittu akka leenci sagalee beektan. Hagam keessanittu beekadha. Anyways, har'a galatooma sana jechuu dhufe viidiyoon gizee leencinaa ergitanu waraabamee ka nam hedduu na bir waan hin gahiniif viidiyoo gadhiisuu hin dandeenye garuu just afaanumaan galatooma sana jechuu dhufe so warri hagammaatti leenci malee giftii hedduu naa kennitan hedduu jirtanii naa jiraadha ulfaadha. Galatooma sana jechuu barbaada maqanam cufaa yaamee waan hin dandeenye fi warrum leenca addaan baasee galatooma jechuu barbaade. So warri an maqaa warra armaan gadi yaamu jiru kun cufaa warri leencinaa kenne galatooma naa jiraadha ulfaadha. Tokkoffaa gubbaatti yeroo duraatiif leenci akka mankiseen ka tolchee baatii duubee dhugaa rabbii kabajamee ulfaadhu isin jechuu barbaada. Itti aansee abbaa leencaa boos Abdiisaa Agaa laayibii tokko gubbaatti leenci sadii naa kennuun rikardi guddaa qabatee jira. Abdiisaa Agaa jecha ittiin ibsuun qabu galatoomii ulfaadhu isin jechuu barbaada. Abdiisaa Agaa taansee ammoo hirphaa leenci lamnaa kennuuni sadarkaa lammaffaa gubbaa jira. Hirphaa yaa galatoomii ulfaadhu jiraadhu isin jechuu barbaada. Yeroo dheeraa fi aayiskiriimii naa kennaa yeroo dheeraa fi mankiyyatti rabshii kabbaadii wayii kakkaasaa kana dhibaa ture Abdii Shaashee faayinaalii leenci gadhiisuuni ililli nu jechisiisee jira. Abdii Shaashee kibarillin ulfaadhu galatoomi kumaayyee kanaan dura wal beennaa qarqaarsi biraatillee wal beennaa inillee leenci bakkan insihatinitti bakkan yaadinitti leenci gadhiisee gudina tolchee jira. Kumaayyee kibarillin galatoomi ulfaadhu isin jechuu barbaada. Akkasumas Harargee King boss, thank you so much dear. Galatoom ulfaadhu kabajamii addatti ammoo namni galateeffachuu barbaadu illuu you have no idea dhugaa rabbii bakkaan si qaba akka guddaa si qaba yeroo duraatiif na kabajdee na kabajsiistee koyini gar agartuu booreen booressee madda imimmaanii gogeennii gachobsee nuti haadha leenca waraabessan kuuku harki harka malee milli harkanni kuu yaadi baabee. Ammas walitti deebinee jirra yuutuubii keenya ilaala entertainment. Beeksisa shamarran biyya keenya hundumaatiif jechuudha. Manatti akka salphaatti akkasiin firfirii distii tokko guutuudhaan beekna. Sasinyaachuu yookaan gurshachuudhaaf illee qabdan tokko utuu sin hirkaa kufee akka miila keessan cabsu beekna. Kan nyaatan illee harka keessan irratti hafu akka mucaa xinnoo quubsu beekna. Garuu bakkeetti yeroo nyaata nyaatanii quba sadii maaf nyaattu? Gaaffii kun dhugaa. Akkuma bartanitti maddii lama guutaati akka baabura midhaan daakutti akkuma sanatti nyaataa uummata gashti. Dhageessanitti horii.